ilma waaqati jenna malee waaqa siin hin jennu obboleessa. Eshi erga ilma waaqa ta'e Yesuus Kiristoos waaqa miti ka ilma ka. Ilma akka nu Waaqa miti. ati immoo kaleessa deemtee musliima taatee siinatti na fallattee. Kaa musliiman taane ilma waaqati malee لا waaqa مسلمة متيشة musliiman taane gaafi wanti ta'een jedhi. ikkoo gaafisii deebisaan jira Iyesuus Kiristoos ilma waaqati malee waaqa jennee kaleessa macaafa keenya keessa hin jiru anillee mataa kiyyaan gadaan itti amanu Iyesuus Kiristoos waaqa jedhee miti garuu ilma waaqaa jedhee fudhadheera macaafa kootiin na barsiise maal natti mormi. Thank you bakka. Erga duraatti dubbachaan ture. Baadeka. Bakka nama malee waaqa miti jechuudha. Thank you. Nama garuu nama akka kiyyaaf keetii miti laal. Isin gaaffii duudhaa nama gaafatu. Nama garuu nama akka kiyyaaf keetii miti. Miira keessa nama galchinaa dhugaa rabbii yoo nama barsiiste seera. Miira keessa hin galiniiti. Miira keessa hin galiniiti. Nama garuu nama akka kiyyaa fi akka keessaniiti miti jette. Nama jechuun luka. Ishi gaafii gabaabaa wayii si gaafadha. Nama jechuun luka meeqa qaba? Afur. Namni moo? Lama. Maqaa Yesuus. Harka meeqa qaba? Lama. Yesuus Kiristoos luka meeqa qaba? Lama. Harka hoo? Lama. Afaan isa akkuma nuti qabnu kana funyaan akkanuma qabaami? Na dhagaa obboleessa akkuma asirratti argitu kana kan hojii jedhatte micoon asirraa booste sun asirraa profaayilii godhattee sun Yesuus akkasuma garuu na dhagaa achirratti bar duratti isin deebisee walii gallee turre duratti amma immoo yuuganaas deebisee. Jechuun gaafuma nama si gaafa danaa deebisi geefti. Geefti numaan tokkumaa miiqaama kanaan. Tokko. Maaltu nu hin gargarisa godhere wanni ati gargar jette sun immoo maalidha? Amma gama keetti deebiin Yesuus Kiristoos hafuuraan dhalate gaafa dhalatu. Rabbitu isa uume jennee anifati waliin galle jalqaba silaadha. Hafuuraan Yesuus waaqatu isa uume garuu hafuuraan dhalate. Anaaf si hoo maaltu uume? Anaaf si maaltu? Ati hafuuraan dhalatte. Hafuuruma waaqayyootiin dhalanne nu hundinuu. Hafuura waaqatu isin jetteetu magaraa haadhaa keessatti gaafa baattee durba taate maqaa isaati saba waaqa safuus na cabsiisina waan hin taane nan dubbisiisina. Jechuun dubbadhu rakkoo hin qabu. Haadhaa fi abbaan keenya wal quunnamtii saalaa geggeessaniyyuu malee garuu dandeettuma rabbiitiin rabbitu nu uume hundaayyuu. Dandeettii waaqati. Garuu Yesuus akkasitti dhalateere. Garuu quraana keessa sin jira macaafa keessa sin jira anuma dubbistan kana waan hin taanetti hin jijjiirina dhugaa rabbii. Laggii dubbise siimuu jira bar Yesuusiinis rabbumatu uume dandeettii isaatiin uumuu danda'a bar. Akkuma Addaamiin irraa uumetti akkuma Hawwaan immootu ammas cinaacha Addaamiirraa uumetti rabbiin danda'a waan ta'eef isa sammuutu uumuu danda'a abbaadhaan maletti. Addaamiinis abbaa malee haadha malee uume. Siigalee Addaamiin isarra caalaayyuu. Laal Yesuusii gadameessa keessa taa'ee dhaggeeffadhu adaanu. Yesuus Kiristoos gadameessa keessa taa'ee gara handhuuraatiin jechuudha. Laguu haadhaadhaa dhugaa akkuma nama tokkotti achi keessa taa'eetii nama ta'ee gaafa guyyaan isaa ga'u baatii 9 wayitti dhalate. Addaam garuu otoo waan sanallee hin ergatin siigalee biyyoo irraa Rabbiin Subhaanahu wa Ta'aalaa isa tolchee nama isa godhe. Hawwaan ammoo dubartuma guddoo kana cinaacha isaarraa fuudhee Rabbiin Subhaanahu wa Ta'aalaa nama isii godheetii bira kaa'e. Waan dandeettii Rabbiiti. Rabbiin jara sana Addaamiin dhabamarraa uume Yesuusin dubartii keessatti uumuu dadhaba jettanii yaaddaate. Siin jedhee baran Yesuus Kiristoos waaqatu uume siin jedheera bar isa siin mormeen barbaadee kanatti garuu nama keetiitii ati hafuuraan hin dhalan garuu waaqayyo keessa oolee jennaan dhalattee jirta. Kanaafuu bakki inni nu caalu yoo jiraate dhugaa jiru yoo siimuu ta'e ergamaa rabbii ta'uu qofaan nu caala. Fakkeenyaaf an ergamaa rabbiitii miti ati ergamaa miti abdiin ergamaa rabbiitii miti. Nuti warra jala deemu. Garuu asirratti immoo yoo nama ofiin hin qixxeessin kaa'atamu atuu bar kan sii jedhee too madaa'ee fi cubbuu irratti dubbachaa jira. Garuu akka kee cubbuu faalaan akka keenya cubbuu faalaan jiru akkuma irraa jalqabe cubbuu faalaan. Cubbuu keessa wanni nadda nu godhe nama ta'eetu iyyuu namummarraa iyyuu cubbuu hin gooneen ishi nama jedhiyyuu akkuma keetitti waa dhalatu garuu inni cubbuu hin goone maaliiftu ofitti nu fichisiise. Atoo asirratti amma coomaa waa meeqa dubbachaa jirta? Na soometta afaan na soometta. An cubbuun dalagu jira? Nasirratti waa meeqa dubbachaa jirta jechuun waan kun cubbuu miti bar rabbi tokko tamadaa jedhee nama waamu jira malee cubbuu miti bar. Waan qabuuf ila bakka waaqummaa isaatitti kennameefitti ajaja waaqa ta'ee gadi bu'eetoo har'a siin tokko ta'ee akka ati tuffattee akkasitti haasoftuusu kana ta'e malee inni odoo mirga abbaa isaa taa'uu qabu gadi dhufe. Kunuyyuu cubbuu mata cubbuudha. Atoo har'a coomaan jiretta garuu immoo ati amma akka garaa dubartii keessatti uumame anifatti walii gallee kaaneemi?
Garaa dubartii maarami keessattuu uumaa. Gadi dhufe maa naan jettaree garaa dubartii keessaa gadi ba'e naan jedhi malee. Waaqatu gadi ergisiin jedhe bar foon itti uffise. Maal ergi? Maal? Aboon nama hin jaajjeessan waaqa waan masarrii tokko nama gaafadha. Adaanu waaqatu foon itti uffisee gadi ergee Adaanu asuma yoo deebisuu hin dandeenye maal bocobbochisee. Kennaamee al takka. Akkuma namni tokko daa'ima isaatti shuraabaa fi surree itti uffisee gabaatti ergu yookaan ergaa ergatutti erge foon itti uffisee jakkeettaa godhee. Akkas jedha macaafa raadootti dubbisaa turte miti. Anoon beeku waan ati jette kana. Duratti dubbisaa turte miti isin jedhe bar. Amma miira keessa nageessitanii waan hin taane dubbistan malee bar duratti sirrumatti waliif finne bar. Waaqayyotu foon itti uffisee erge bakka jedhu hin dubbisne kaa. Sadarkaa miira keessa galuu taanaan dhiise leencoo.